مكان خيال إنسان راجعمه ويان الرا والله يدبر ده ما شاء الله يدبر حاجة أبوي ده قام تشوك أبو جيتي هذا مكان خيال بيفتو ده إدني الرا والله يدون نما قام تشيسو يدبر ده ريحة من جوا إني الرا كم بريدة مكان كي سالة دينا بدينا نجان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتونا يا أمنتي مسلمة كم قوتوا الدنيا رجلتنا كم جرتان رانتنا جاكم بيكمو أمني مسلمة باتي قوتو باتي صومنان ربي ساني خدجا إبادة ساني تاني يرو خاني ران أدى إتنج جيفة شاتوران تمرني كجاران تناغا أيانا إيدا الفتري كم براكم توكو في دبافوري في أفرتمي أفرفادا حالا أول أنك بجتني تجران باتي رمضان جاكم بيكموتي باتي جنة الدنيا كان الربين وقع tokko keessatti yookiin ji'a 12 keessaa ji'a tokkicha kana ummata muslimaatiif kannaa ummata muslimaa kan addunyaa irratti argamaniiti jechuudhaan dubbatama jechuudha. Baatii kana keessatti gaa ummanni muslimaa baatii 12 keessatti ibaadaa taasiserraan addatti ala rabbii isaaniitti dhiyaataniin akka malee qulqullaa'uudhaan baatii ittiin soomana isaanii gaggeeffatanii dhaga'amu. Baatii qabaataa fi dhabaanis itti walqixa argachuudhaan soomana isaa gammachuudhaan ittiin gaggeeffatu jechuudha. Kan dhabaadhaa kan qabaataa bira deemuudhaan kan qabaataadhaan immoo dhabaa gargaaruudhaan kan ittiin tokkummaadhaan ibadah irratti wal jibeeffatanii kan wal ofii wal gaafatanii kan fagoodhaa walitti dhiyaatanii waliin wal gargaaraa rabbii isaanii kadhachuudhaan ittiin soomana isaanii dabarfatanii dhagaa. Baatiin soomanaa baatii araarama rabbiirraa ittiin akka malee barbaadanii dhagaa baatiin kun jechuudha. Kanaaf arraan tana kun ayyaanni Iidul Fixrii kan bara 1444 kungaa magaalaa Dirree Dhawaatti saala oowwaatiin gaggeeffameeti jira. Nutis achitti argamuudhaan haalli Iidul Fixrii kan arraan tana gaggeeffame maal akka fakkaatu kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Hamma xumuraatti sagantaa keenya wajjin turtii gaarii godhaa isiniin jenna. السلام عليكم. وعليكم السلام. عيد مبارك. وعلينا وعليكم. أتمنى. عيد بريدو. عيد أرك أنا قريتك. عيد قمتشو عيد أنا ربنا واقولو. مال أمتى عيد خلالتي أمة المسلمات اللي أكملتي ولوتم بقيت نسيبيتو. أمة الإسلام في الدنيا هندر جرو ربي بقى سنين تيجي ورا أمة هدو عيد قولو ربنا واقولو. قلتو. السلام عليكم. عليكم السلام. عيد مبارك. تقبل الله منا ومنكم. صالح الأعمال. مال بكاتي إني أرى بريدة ما شاء الله. إذا جايباتي إذا بركم تكوفي بركم هجرة بركم تكوفي دبافوري في أفرتمي في أفر بقربين ومتى مسلمة هنداو بقربين تنجيني هنداو ورا برنا خبره الدور ربنا وأقول نسنجا أكستنا ميو أدم راسني قربي أقوله في سومنا برنا هنداو ربنا الراكب والولمانو. Enyu bagatti nisinge yitte dhammachuu barbaade ani
sadarkaa tokkoffaadhatti obbekan keenya ulamaa keenya bakka isaan jiranitti isaan hundaa'u ida baranaatiif baga rabbii ittiin ga'eeni sablammoota Itoophiyaa hundaa'u kan musliimaa waan ta'e guutumaan guututti baga rabbii itti isiniin ga'een jaani haadhaa fi abbaa kiyya isaan hundaa'u gartee baga rabbiin ida baranaatiin ittiin isiniin ga'een jaa akkasitti sanatti aansee haadha mana kiyyaa jechuudha baga rabbiin ittiin isiniin ga'een jaani saniif kana fakkaatu alhamdulillahi rabbil alamin sagantaan irraa gaafunu kana fakkaata nama musliimaa hundaa'u baga rabbiin gammachiisan jaa hedduu galatoom jalqaba irratti mee maqaa kanaati maqaan kiyya Asladdiin Mahammad Daanjaan inni baranaa maal fakkaata iddi baranaa maan jettu maashaa Allah bareedaadha akka ajaa'iba bareeddudha wallaahi alhamdulillah baga ittiin nu ga'e baga ittiin isin ga'e jenna sabaaf sallamoota Itoophiyaa biyya tana keessa jiran hundumaanu baga ittiin isin ga'e jenna garuu iddi akka ajaa'iba bareeddudha wallaahi maashaa Allah hedduu galatooma ayyeeta ta'e galatooma السلام عليكم. السلام. عيد مبارك. توقف بالله منا ومنكم. إني مال بكات. بريد ما شاء الله. إيه. ما شاء الله بريد ولا. إيه أمد مي إذا خبرنا برجعتني سنجي ونميت. warra kanyas ka biyya keessa jiru fi biyya alaa jirus bagatti isiniin ga'e jechuun ni barbaada. Ayy galatuma. Ayyeetu galatuma. Mubaarak. Ila alaafiya. Ayyee mee maal sun dhagee inni arraa maal fakkaata? Inni arraa ni bareeda jeeyiga. Inni arraa ni bareeda. Kunoo namni. Dahada waxba kama dhigna. Kunoo inni bareeda sagasna. إلهي عيد هذا قارسيو باش وش برواقي إلهي نقول قارسيو باش وش رمضان تلا خير نقول قارسيو خامس في عبانو تقولنا إسلامك مالك إسلامك جوبان والسلام يا السلام عليكم الليل من مسلمة لقنا صلاتني باركي علي برا كيستي بشننا في فوتو كأني كرمنا ديبي ورتي كان أرجمني حالن جمع سنيد إيسا تورينغا كبوارا بشننا تورتان أبدي لكمنا من مسلمة كان أران تنجا يانا عيد الفطري كم بركم تكوفي بافري في أفرتمي أفرفادا حالا كنان كجيس ورتي أرجمني عيد مبارك وعلينا وعليكم السلام مكانك حمزة نانجا ganda gabareet irraa maal fakkaata inni arraa gammachuudha gammachuu akka arraa takka nagar Eidul Fitriidha baga walumaan nu ga'e jechuudha assalaamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Eid mubarak walumaan wagatti nu ga'e mee maal fakkaata inni arraa iddi barana hedduu bareedduudha alhamdulillah kunu nagaan ida gaggeessinee galaa jira gara manaa mee maqaa kee jalqaba naa ibsi maqaan kiyya Saaladdiin Abdinaan jedhama muslimaa la kanaan tokkummaadhaan salaatee nagaan dhugumatti uummanni muslimaa kana dirree kanatti walitti qabamee nagaan ida godhee salaatee gara manaa galuun isaatu gammachuudha beeta bara namoo nagaa jira bakka nageenyi jirutti beeta jaalalaa jira kunoo jaalalaan nutti galaa jira kun alhamdulillah bagatti isinii warreetuun ummata muslimaa addunyaa kana hundarra jiran hunda isaanii bakka takkatti Eid Mubarak jechuun hin barbaada akkasuma immoo ummata keenya ummata islaamaa biyya keessa waliin jirru ummata keessattuu oromoo muslimaa bagatti isiniin geechuun barbaada. Guyyaan idaa kun guyyaa gammachuuti. Guyyaa gammachuu kan dhabaa fi qabaataanis tokko ta'ee waliin akka ayyaana kana dabarsuuf uummanni keenya kan qabaataadha jechuudha. Dhabaa gargaaruu irratti akkam ta'uu qaban jettee dhaamtanii. Rakkataan beektaa biyya kana keessa rakkataa baay'ataa hawaa qabus waan qaburraa xiqqoo qabu rakkataadhaaf kannee rakkataa gargaaruu qabaan jaa keessattuu yatiimaa jira yatiima gargaaruun immoo ajrii guddoo qabdi rabbi birattis kanammoo uummanni keenya akkuma aadaa isaatti akkuma amantaa isaatti uummata keenya rakkataa keenya gargaaruu qabaa yaadu jedhamu qabaa akkasiin jedhamsi keenya. Hedduu galatoom. Ayyee hedduu galatoom. Assalaamu alaykum. Waalaikum salaam Sharif Dine. Waalaikum. Nagia. Fayada. Apposa wallahi inni bareedaadha. Eid Mubarak. Kullu aami wa antum bikhair yani. Wallahi mudanno idaa son taane gammachuma idaatiin qaba mudanno ta kana qonnamne garuu gammachuma qaban Eid Mubarak. Gammachuu guddoo takkana dhageemen tokkummaan akkana islaamummaa mul'achuu no hedduu takkana dhageemen tasna jee. Saayiboota xiyyaa fi
warreen beerre. Thank you jare. Hedduu galatu. Mee? Waalaikumsalam alaikum. Inni akka ajaa'ibaatti ida bareedaa ida ajaa'ibaa fakkaata. Kanaafuu bagatti isin dhugee. Hunda keenya ijoollee tira dhaa hundaafuu. Mudannoo idaa yoo qabaattanii. Mudannoo idaan qabu. Mudannoo idaa takka hin qabu. Saniifuu mudannoon arran jirtu haa takka illee nagarra. Paarkii Alii Birraa keessatti ni sinaaf. Bashannanooti argamtan. Mee maal fakkaatti paarkii Alii Birraa akkamii laata? Waan jettu paarkii Alii Birraati akka duraan irratti wayyaadha. Wayyaadha jeetu mayyaadha akka duraan. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid ati Eid Mubarak. Kuna wallahi kumarki kana fakkaata hedduu nashaata. Mee garaagarummaan iida kana dura dabreetii fi har'aa galaaltu akkamitti ilaaltamee akkamitti? Garaagarummaa iida dabareetii fi iida kana wallahi akka hedduu ilaalan akkattis ilaalan akkanattis ilaalanii akka hedduu ilaalanii har'a waan hedduu nama gammachiisu lakkoofsi namaatillee hedduu ol ka'ee itti aansuudhaan kantiibaan keenyaa rabbi jazaa isaa kafalu gorsa bareedaa waan hedduu addunyaa kana nu fayyadu nu dhaamanii yeroo jaan kantiibaa taatee nama siyaasaa taatee aangoo qabaattee bulchaa biyyaa taatee hadiisaa fi quraana yeroo karatti uummata keetirra qaraate hedduu takka nama gammachiisa yeroo kana arguudhaaf hedduun gammade gammaduu qabnaan isiniin jaa galata rabbiif galchuu qabna itti aansu mudannoo takka nama reefu na mudatte wallahi natti nafne yeroo salaata hidhatan imaamni kee yeroo Allahu akbar juu ta'iidaati jeetin Allahu akbar jee adde tursiise takbirtaa allaka wajaatin ammas suri Allahu akbar jee hedduu tursiise akka namni hundi dhagee qaba akka hundaa akka dhaga'uu fi jeetin eegu jira tursiise Allahu akbar jee ogguu isaa barra turu tokko na cinaa du'aayii Allahumma ighfir li hayyitina wa mayyitina jedhage ha seedaanuu gandii janazaa salaatu jira yaa rabbi jeetin kan godhe sanboodeen immoo akkasittiin mudannoo sana na mudate. Wallahi duraan dursee uummata musliimaa hunda addunyaa guutuu baga rabbiin isiniin ga'een isin jechuu barbaada. Itti aansee saahiboota kiyya kabajamoo fi jaallatamoo qaqqaalii maatii kiyya hundaanuu baga isiniin ga'een jechuu barbaada. Itti aansuudhaanis qeerroo fi qarree dirree dawaa guutuun baga ittiin isin ga'een ja'an. Hordoftoota miidiyaa keenya kanaatiinis baga isiniin ga'een ja'an. Assalaamu alaikum. Mee maal fakkaata inni har'aa? Bareeda alhamdulillah waan jiru. Rihaa min jaama. Inni har'aa kam fakkaata? Bareedaadha. Eenyuun bagattiin isin geechuu barbaadde? Abbaa kiyya. Ummatiya beetisaboochee kiyya hunda. Baga isin ittiin ga'e Eid Mubarak. Ayee maqaan kiyya sabboontu Mustafaatiin jaama. Har'aa maal fakkaata? Hiriyaadha wallahi hedduu malee bareedaadha akka yaannee ol bareedaadha. Uummata musliimaatiin bagattiin isin ga'e. Uummata musliimaa hundaa'u baga rabbiin iida ramadaanaatiin isin ga'een jaa. Mee isin lameen irraa eenyutu mudannoo iidaa taa'amma dura isin mudattee jirtu qabame eenyuun nuti? Mudannoo iidaan qabu. Toolee mee mudannoo iidaa? Har'a na mudate. Maali laala? Karaa ogoo deemu jiru baandilaa Filisxiin qabannee deemu ture. Anaa poolisoonni rabshaa nu kaasan hin qabdan jaanii. Anaa xiqqoo ijoollee wajjin wakabaa godhanii ijoollee nurraa hidhuu ga'anii. Akkasitti ijoolleen sun nu galfamte alhamdulillah karaa salaata deemnee ture silaan deemnu ture yoo. Nagayaan salaatee. Alhamdulillah. Uummanni musliimaa haala kanaan nagayaan salaatee tokkummaadhaan waggaa gargar galu maaltu nama dhaga'ama? hedduu takka dasra ja'anii ana uffata keenyaa giziin ilaalee hedduu takka dasra ja'a maaninati musliimaa baraatiin deemu jira keessa kiyya keessatti na dhageeffama giziin akkana obboleen kiyya musliimaa kana laalee deemu isaanis abaayaa gurraacha dhiirteenis mudawwaraati gisee uffatan hedduu dasra ja'an. Mee warra amantii musliimaa hin beekneef warra amantii musliimaa hin qabneef akkamitti ibsitaaf? Namni amantii musliimaa hin beekne amantii musliimaa jechuun yaani anaaf amantii musliimaa hedduu takka nageellee jaalalaa fi tasgabbiidha amantii musliimaa. Yaani amantii musliimaa ittiin boona ittiin jiraadhaan.
أنا سنيفو أمانتي مسلمة هدوان جالدة شافو ننقط جوان فريت هولي ما شيء من ديسو كدي لين قالك السو أنقال أشهد الله إله إلا الله جيتين أمامي أشهد محمد رسول الله جيتين دوالي أكس هدو قلتون شكرا قلتو ما يصير واني دام رومان كبو ورا برنا خبر هدو تينجا هدو قلتو ما أبشر السلام عليكم عيد مبارك وعلينا وعليكم مال بكات إذن بريدة والله الحمد لله وقتنا بدن ودياتي سمتي انت مال بكات إذن بريدة والله مكان خيال إنسان راجعما ويان الرا والله إذا بريدة ما شاء الله إذا برهاق أبو إذا قمت شوك أبو جيتي هذا إذا بريدة مكان خيال بيفتو ده إذن الرا والله إذا يدون نما قمت شيسو إذا بريدة ده نكسم مدنو نرى مال ترسا أنا كبرات ساتو أنا كبرات ساتو وأنا سمعت بيجا إذا انجر أنا هو ورا بقيت سنجي جتني برباد أمر من ورا بقيت نجو أمتي يا باخي بلين خيا أمة الإسلام هون ده ثاني ريو تخيا بقيت سنجي جتني برباد بقيت سنينجي نانا أمتي أفي أباخي أفي ورحنا بيالا ترعاوتي أفي أكوتي بقيت سنينجي عاتلي أكسمتي ولا ما بقيت نونجي مسلمة ما عندنا أبلي سخياس بقيت تنجي أبلي سخيا مني سال الدين سبقيت سنينجي ده أي قلت ولا مانو Tole egaa daawwattoota keenya kabajamoo sagantaa har'aan tanaaf walitti qindeeffanne kutaa tokkoffaa kanumaan gammaa daawwachaa turtan kanaan xumureeti jirra. Kutaan lammaffaa yeroo biyyee sagantaa itti aanu keessatti isiniif dhiyaata. Nagaan turaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.